تذكي بوتك ندبت قال جمال وانا تيجي تشاجر توس وانا من تيجي تشاجروس وانا من is achi goda jirus wanni sadenu wallabdi okay nuti khaysa sambein khaysa nama khabeehu rabbi qofa akka waan nama khaysa saa baasanii sigarsiisaniitti waan boruu hunda haasa'u jirta jamal kee rabbuma sodaadhu waan biraati miti xiqqishollee daangaan namummaa sirra haa jiraatu asbiratti waan waasiin ajoo boruu mi'amsa. hin beeytu obboleessa kee mucaan kun yoo ijoollee guddaa gade Koy amsa takka. Koy deebii tanaan godhaa fi koy. niin fitadha gaaffii sin gaafanne jamal Waan boruuta jette tanarrattiin waan kalee fi turerraan fudhachuu barbaadeetu. jamal kiyya niin fitadha amma kirkirii amantiitti hin jiru niin fitadha wanni niin siin jechaa jiru waan boruu anaa fi ati sin beeynu taakka ji okay wanni nuti ammarra dhaabbannee qiyaasaa jirru gurbaa ani wanni niin beeka siin jechu jiru amata shaniin bakka ittiin nama wallaanan ture obboleessa kee maraataan maal akka ta'es ija keessa laalee beekuu hin danda'a gurbaan kun ganamarraa hoggaa laayivii seenu mazmuuratti shidatee ta'a hoggaa inni mazmuuratti shidate naqeetiin dubbiseen hoggaan dubbisu haasawun isaa haasawa nama mataan fayyaa qabuutiin haa galatoomanii jarri obboleessi keenya abu ustaad abu sabraddeeni fi mubaarak bira dhaqanii dubbisanii gurbaan ammoo ol seenee viidiyoo nu gorsiise kunillee obboleessi mucaan sheekha keenya sheekh Jamal hamma asitti dhufee dubbatu kunis waan amma dura ta'e siigale san nu himaa jira kanarra dhaabbannee yoo dandeenye du'aa godhuudhaaf nam akka namummaatti siigale rabbi haa fayyisu waan kanallee rabbi irraa haa oofu nagee isa haa godhu jechuudha malee baxxiraanummaa akkana godhaa maaltu akkana godhaa akkana godha xiqqishuma miirummaan namaatu akkana namaan kannu Jamal kee akkuma namummaatti sitti haasa'u jira. Andiise laalamsaa keenya waan Mahammad bayaaniif barbaachisu namni as gubbaa kun waan dubbatu lakkoofsa tokkoffarratti hin jira na dhaggeeffadhu. An akka Jamaalittiin baana obboleessi kiyya jibba isarraan qabu garuu ammoo waan kaleessa akka gaafa masqala amma duraatirraa kaasee ajandaalee hedduu turerraa kaasee waan kana osoo tartiiba tokko no jechuun akkana amma duras akkanumaa turee beeki fayyaan qabu wanni jenii manatti Mee naafeet hojii dubbannuu takka. Naafeet. Abu Sabraddiin na obsi mee na gabroomsuun barbaadin na obsi yaada kiyyaan. Sin gabroomsu lakki. Manatti sedaqan mee na obsi hin fixadhanii gaafatta. Wanni beekuu qabdu laal usta Mahammad bayaanillee akkuma kee kanatti eegalti osuma mormuu eegalti isallee. Dhiisaa mee anaa fi Jamaal naa dhiisaa. Ogu takka yaada wal hubannaa. Haasoo. Mee nin fixadha koy. Laal amma durallee akkanuma tureen je Hamza Shejjaabir yoo ati arguu baatte malee manatti itti dhaqanii ijoolleen akkanuma qabdeeni dhukkube jaanii borumtii gaddeebi'anii warruma sanii fi kana guutuu arrabaan dhukkee irraa kaasee dubbiin karuma irraa qabatan wallaalchifteen baana keessumaan jira waan sanisi. Arrallee dubbii tanaa dhufe. Ammas borullee tanuma biraatu ka'an jee amma isanii dhukkubaa fi kanaa miti obboleessoo namni eenyumaanuu namni dhukkuba fedhu hin jiru Hamza Shejjaabir ani waan gartee dhukkuba Mahammad bayaaniif barbaachisu raqama tokkoffarraan jiraan jee garuu ammoo ani hanga amma yeroo amma isinirra jirtan kanatti ajanda ummataa baasuu jira kun obboleessa kiyya siistama jeeti yaada hanga ammatti itti ofa. Tole hayyee maayikiin cufatiin meediisaa namni biraa naa obsaa kutak Jamaal maayikiin cufatiin banadhu banannee hojjaa soo naafeet. Mee zika yaa dubbatu tartakka afaan. Wait Abu Ammar dhiisi zikee naa dhiisi. Banadhu Shee Jamaal. Banadde. Galatoom. Waan dura irratti ibsu taatee kana dura irraa illee itti dubbattee ani yaada ati mormaa jirtu nama mormurraa garuu immoo akka ati mormu jirtu kanatti mormu malee dogongora kana dura inni dogongoree irraa illee qaamni booda illee dongoraa jirullee nama deeggaruu miti yoo nafaamtee jiraate. Hajachaa jirru namni kun ammoo yeroo ammaan tanaa kanatti fayyaadhaanii miti kan akkamitti ragaadhaan akkamitti jiru dandeessoo naan jette dhayineeti itti dawwalee wajjin haasawee mubaarak musammaan wajjin jira wajjin haasawee si galee ani siis taatu isaas taatu abbaa fedhi haqa jalina irratti hin deeggaru akka Abu Sabraddiin ittiin baanaa beeka wanni inni gocha inni gartee raawwate dogongoraa jechaatiin ture yoo hubattee jiraatte wanni amma sirraa dhabe akka Abu Sabraddiin itti dhugaa namni kun dogongora godhee godhee jira
dogongora irraa illee irra hamaa godhee jira wanni silaa rabbitti hafuruu irraa dogongora caalaa ni jira akka nama islaamatti Injiru. naa deebisa anaaf si qofa hojaa isaa rabbitti sharra qurra wanni hamtuu ni jirti hin jee rabbi dhiisanii waan biraa gabbarutti Injirtu Abu Sabraddiin. kana durallee waan akka masqalaa kana godhee dhugaa nama balaaleffatu turarraa ammallee waan akkasiisan godhee dhugaa sirrii miti kun dogongora kadhachaa jirru mucaa kana wajjin haasofne isaa miti nama isa bira jirutti anaatu itti naakanne jeeni wajjin dubbadha nama sani wajjin dubbadha kophaan jiraa jee hanga namaa dirmachu amma namni kun bakka biraatti dirmatee itti dhufe waan qalbii keessa jiru Allahu a'lam rabbiitu beeka anis hin beeku atillee hin beektu waan qalbii isaa keessa jiru ajandaan yoo dhuguma ajandaan rabbitti nama kafarsiisuu taate tunga waan addaati jechuu kiyya si galee namni baratee beeku hanga sadarkaa kafuu bira qotee Idduma tanatti akka jahu akkuma si dhaggeeffadhe yoo wanta qofa. Laal ajandaan wanni rabbitti nama kafarsiisu hin jiru jettee obboleessa kiyya. Nama gartee waa beeku kakaleessa darasaa nama 100 ol barsiisuu miti. Mee waan arrabaatti irratti fakkeenyuma tokkoon hin siitu mura. Amma naaf Hamzaa yaada hedduu keessa wal dhabna keessattuu bakka wal falmitti. Garuu namni hanga Hamzaa Sheikh Jaabir yuutuubii fi feesbuukaa fi haga tiktook kanarratti arrabsaman jiru hin jee. Arrabni nama fayyaa qabu amantii irraan baasu obboleessu tokko. Ammas namni tokko waan amantii tana keessatti yeroo takka ni dogongora. Yeroo takka ni dogongora wanni kun akka caarraa ilma namaati irraa argamuun ni malti. Haata yeroo lammaffaatu noo. Haya amma dura ni dhukkube ammas ni dhukkube. Gara fuulduratti onuma dhukkuba. Hoggaa ajandaan kana dhukkube maal lageenya fakkeenyaaf obsiga amma Abdulwaab waan kana waan ammaatirraa himiti waan duraatirraa akka dhukkubee jiru nuu hin himne inni laa yaa Abu Sabraddiin keenya rabbiin akka jaalata baratti akkuma si fakkaattee dubbataanis akkanuma fakkaattee dubbata. Abu Sabraddiin dhiifama naa godhaati. Obsa. Yoo dhugumaan rakkoo gartee immoo irratti darasaa wal jalaa guuranii hijaa walirra qabatanii hijaa biraa walirraa qabaatan. Yoo dhugumaan maaliif hin jeebeetee Jamaal namni dhugaan humaaniitii qabu obboleeyyan keessi marsanii osoo as jiranii dhibdee isaa osoo sitti himan osoo si garsiisanii dhuguma yoo yaada isaaniirraa faallaa qabattee guyyaa arraa kanaaf obsitee aboo hayyee rabbuma irratti hin dhiisesan teessaa tana rabbii beeka rabbi haa fayyisu jettee yoo ustee barsilaa akka rakkii baxraanummaa akkana godhattee obboleeyyanuma asii kana sitti haasoo jiru kanaa wanni beekuu qabdu garuu maamma beeyanillee gaafa eegaltu akkuma kee kanatti eegaltu osuma akka namaan mormu osuma akka mormu wanni beekuu qabdu. Wallahi yoo akka boo dhugaartii maaqii wallahi lazim obbolummaan asi jirti bu'aan fedhellee ta'u namaa jaanii bar namaa cabuu takka ni jirti. Zikay oggutaka assalamu alaikum idas wo makana jala bulle me wan takkan isini ma dhaggeeffadha obboleeyyan namni qabrii fi arke qabrii hiriyaa fi arke jambe kumsiti kaanuddu quba nama khaya jani namitti qofiyaa Israa'il warra Israa'il uffattee isiniddu teessee mormuudha jirtu Jamaal Aliyyi ta'e fi nyattona namni dhukkuba guddaa isarraan gahee tokkoffaan isa kana dhaggeeffadha boo olitti himnaati Hamza nama mbusi yoo rabbus dha No, la hayye zikati ya dabe haya dabe Disi mel zikai disi taka anarra Jamal bo Jamal atis no aus boleso si aguta kaje Abu Sabraddiin qabame sinje qabamu qabdo boleso namni yoo wajin qabamne yoo waljala jaane maali narrabsina Jamal illee narrabsina hin arrabsina boleso Jamal in arrabsina wallahi in arrabsina dan sheekha wani je Abu Jamal Ali je kaje ya da mata ya tin so daje ya da mata sa dubbatu mirga qaba dubbate baanirra maaltu jira Oromoo na kayette garte namni takko yoo akkam taane je akka to hunda buujan sigale ammoo Jamaalilleen oduma garte waan takka obboleessa keenya wanni manta na dhufe waan durarraa gaddeebi'ee beezikii nu himuu tureef maaliif kuti duru isaanii taarikh waan dabararraa barachuu qabdaa beek obboleessa keenya amma dura dhukkubsatee waan tureef amma wanni san deebi'uu mala ilma namaati kanaafuu wanni godhamuu qabu maali amma karaa dheeraa hin deeminaa jira keenya yoo nis karta kottu isin luchootanii Hamza dubbii beektee heddumaa jefe isaarra irratti hin feenu karaa furmaata yoo jechaan akkama laatan sheekh nu luchoosu zikriya akkuma silaa beeyte namni hundinuu yaada qaba
amma karaa gartee furmaataatti maal goonaa kan jennu suni tachi osoo deebinillee bareeda namni hawaasni kiyya jala jirtan ammoo Jamaal Aliyyiitis yaada isaa dabarfatee isaas hin arrabsina obboleeyyan kiyya. Anamma yaasa isaati walii galullee yoo baadde isa arrabsamuu hin jiru. Jamaal ati dubbachuu hin jiru. Aboo atummaanu mataan fi jabaatimee Jamaal. Andi se waan isaa dhiise na arrabsanii uummata dhiisachuuf hin jamalee. No, arrabsamuu hin qabdu Jamaal. Arrabsamuu hin qabdu. Dhugaa sitti himamuu qabama malee arrabsamuu hin qabdu. Laal Jamaalilleen nama diiniiti nama waa beeku ani namni isa arrabsitanii waan afaarsitan ani fudhadhu akka ibsa fudhadhu diinitti haqiiqaa walitti mun bareedduudhaami jara keenya. Yaadaan wadhabuu mallaa fakkeenyaaf anaaf Jamaal yaada amma inni of kanarratti isaa wajji walii galuu hin dhaba garuu xiqqeeffamuu Jamaalitti hin gammadu akkasitti hubadhaa. Ayyee Abu Sabraddiin amma karaa akka ziqee jeette haa deebinu dhaggeeffadha. Wanni kun gohuma deemuudha jirtu. Mee kutaa kacarraa naa kan naati laga namaatiin as jala jira. Yaada nu fitachiifte. Ayyee ani carraa kiyyaan eeggata taate ayyee. Anumaas si qabata mee na qabameeti. Laal jara keenya obboleessa keenya dhukkubsateemi amma dhukkubaa nama bira jira akka ijaa wajjin wajji garreemi yoo irraanaa tan obboleessa keessanirra obboleessa keenya akka wallaanamu godhuudha. Dogongora hojjetee jira hojjetee jira. Waa badii balleessee jira balleessee jira. Rabbi itti gaafata garuu gara toobaattillee akka itti deebi'u tartiiballee godhuun barbaachisaadha. Gara shaadallee akka deebi'u godhuun barbaachisaadha. Sanillee hanga dandeenyetti gartee osoo oolleen bullee yoo duuti nama dhufte gartee akhiraa baduutu mala. Dura wanni dursu maali beektanii shaadaadha. Gara shaadaa deebisuudha. Eega fayyaa dhabee ammoo garuu hanga inni fayyaa ta'utti haa irraa fuudhama. Akkasuma jira keenya. Namni kun bara amma marfoo wal qaramtee jira jechuudha. Sigalee irraa fuudhamee jira. Gaafa inni wanni ta'e ifitti as deebisan ammoo wanni gargaarsa waan biraa keessa deeman illee hin jiru amma ammoo wallaanatu barbaachisaadha namni dandeessan. Obboleessa keessan akka wallaanatu irratti hirmaadda. Mee waan takka goon waan takka furmaata ziqee jeessa. Yaaduma furmaataa san jecha lamaan darban. Laal waan takka godhaa jara keenya. Amma asirratti obboleessa keenya wallaanna hoggaa jennu nama biraatuun barbaachisu namni 2 fi 3 wallaanuu ni danda'a garuu gargaarsi nuti isin gaafannu tokko akka Hamzaa Sheekh Jaabiritti hadaraa arrabarraa dhiisa. Wanni isin isaan gargaaruu dandeessan takkitti yoo jiraatte hadaraa rabbii boruu ganamaas yoo kan deebi'u ta'e yoo kan mana wallaansaatillee bahu ta'e namni tokko miti billaahi alaykum rabbi sodaadha arraba keessan kana abdilii abbaatutti gaafatama arrabuma tokkicha qofarraa dhiisa nama hunda fakkeenyaaf amma yoo neefi kaatanii ebaluu arrabsitan ebaluu kana isinii ta'uu dhabuu mala garuu ammoo nama waan akkanaa irra gartan hadaraa rabbuma sodaadha arrabuma qofarraa dhiisa waan biraa takkan godhinaaf sumuni takkan gargaarina yoo tawallaansaa Abu Sabraddiin keessaan dawwalee maatii isaa dubbatee nuttillee dubbatee nama fedhetti dubbatee ni wallaannaa horta akkana godhaa yoo kan jiru taate abshir garuu immoo sababaa kanaan yaada kanaan gartee gargaarsa guuruu deeman yoo kan jettu taate namni tokko gargaarsa guuruu deemu hin jiru. Wanni takkittiin gargaarsi isin gaafannu akka Hamzatti filiis irraa ufa hanganu itti deemaa haasawaa isin. La zikai furadu maiki. Kaje usas galatoma. Furadun ji annama na jechuutti kan nu danda'u qofan gaafa gartee dawwalee waan akkaataa adeemsisaa walullaan isaa maal fedha kajuu san abalu atis waan dandeessus kan soodamza waan dandeessus kan jee isa akkasitti yoo taate malee maqaa kanaatiin gargaarsa as gubbarratti guuruu an keessallee hin jiru nama godhullee miti. Akkuma obboleessa keessin hin jee yoo dandeessan isa gargaaru arraba irraa dhiisaa qofa. Galatoom zikai furadu. Amma wanni jiru maal ta'e beektanii? Dubbiin hangama qabdi wallaansitti deebina wallaansitti deebi'uudhaaf dhugaadhaa akkam tokkotti beektaa torbaan sadii durallee naa jaasoo ture keessaan iddoo jaasoonee ture wanta akka takkataa taphachiisallee ni jirti akka jaartiillee garaa qabdu akka jaartiin dhaluu deemtuufillee naa himee ture. So kanaaf isaas ta'ee obboleettii teenya haadha mana isaattillee haa ta'u maatiin isaattillee gargaarsa oofete yeroo Abu Sabraddiin dubbatetti waan kana gaggeessina. Amma garuu waan kana arraan tana asirratti haasofnee booda adda baduu miti. Sigalee
garuu yoo akkama gartee obboleeyyan kiyyaa kan na dura dubbatanitti yoo dhugumatti rabbi sodaatan jara keenya afaan irraa qabadhaa taakka obboleessi keenya dhaamsa tokko irratti dubbatan wanni addunyaa tana isa jibbu wanni inni jibbu yoo jiraate nama maraataa jedhuuni sigalee kanaaf boodallee jecha kanallee egaa Allahu ya'lam rabbiin gartee nama tokko keessaa joola kan fituun beekamu namni sana waan kana keessaa attaak hin goone ammallee Abu Sofraddiin ati waan gaa faamilii beektuuf sumarreef keenya suma dura suma gunaa keenya godhanna ta'u karaa gargaarsa kanarratti hin hoogganiiti karaa gartee waan godhamuu qabuun maallaqa Lakkeessitee akkam goone beektaa? Gargaarsa osoo hin taane anamma gargaarsa guuruu fi wanni jaamu akka Abu Sofraddiinitti hin qeebalu garuu immoo amma ni dhukkubaame istiil amma dhukkubsatee namaata irra jiraami. Namni bira jiru sun fuudhee maatii biraan gahee waan wal'aansaa agartee ta'uuf ijoolleen sunillee ni godhatee deemtu. Galgala kana namni dandeessan namni afur qofti nu gahaadha nama dilaa miti kan biroo namni afur si galee akka wal'aanamuu qofaaf malee ani maqaa gargaarsa maqaa kana godhatanii kun karaa diinitti baasuudha taati. Waan biraatiif karaa baasuu taati. Haqarra wal deeggarra si galee haqarra wal deeggarra yoo gartee waan akkanaa kana jalatti wanni jee kun sirrii miti ammoo amma dhukkubsatee irra jira ijji waan nu gartu qofa du'aayii godhaa fi arraba irraa dhiisa namni waan gartee ammaan tana ijoolleen warri bira jiru sunilleen kunoo Abdul Wahaab biyya keessa jira namni achi jirullee ni jira si galee nama gartee sirriidha nama nuti amanu ni qaba bira jechuudha yaamumaa Abdul Wahaab ni jira yoo gartee dhibdee isaa kana yookaan shiyaasan asan gobolchaa ni jira achi bira isa bira hageessanii yookaan ammoo shiyaama tooyidaan jira isa bira hageessanii maatiin bira dhuftee bakka wal'aansaa itti godhamu san hageessanii waan achiin geessa san qofa sadaqaa isaan guurru namni afur namni lakki ni jira Abu Sofraddiin waan kana gartee ni gargaara jiru. Abu Sofraddiin kiyya tanaa siraa fuudha ta'u akkaan warri bira jiru warri bira jiru bikkatti deemanii fi hangee isaan barbaachisu bikkatti deemanii saniif waan isaan barbaachisu irratti himi ta kanaa ni cufna ta fuuldura ammoo obboleessa keenya kun akkalam tokkotti an akka yaada keessatti rabbi isaa isaa fayyisu akkasitti gartee gaafa inni fayyee as deebi'e waan takka namni kun beektaa waa malee taa'uun kana nama dhuguun isa mala istiraasni asitti illee gartee namni gidee deemee aktivitii godhu aktivitiin goone tokko miti waan dandeenyuun cinaan dhaabbanna amma akkuma jetti sanatti waan takka illee waan ammaan tana bakka wal'aansaa saniin isa ga'uu fi jalqaba wal'aansaa kana waan warichi jiru agartee gonni abbaa keessa jiruuf ifa nooliin san kanaati waan akkanaa yoo jaanii sitti himanii kaawwanti keessanitti ergati. Tole galatoon. Abu Sofraddiin amma carraanaa kan naa gutakka. Fudhadhu. Dubbadhu maawusaa. Obsaa kiyya nama narrabsina jira. Hin arrabsu an hanga ammaatillee yaaduma kee qofa ibsadhu. Yaada kee qofa ibsadhu. Hayyee galatoomaadhaa amma na bira guyyaa sa'a 7 ittuma bullee edaas jaluma bullee dhukkubni maamma bayaanni dhukkuba ni dhukkuba. Waraabee isa jaallafee irra laalanii namarra laalanii jiran. Takkaffaa wanni mucaa maraachaadhaa jiru warra gartee xixiqqaa wahirra wal qabaniitiitu arrabsoo keessaanii namni bira jirtan dabaadhaa fuudhaadhaa bilbila san harkaa fuudhaadhaa darasaa takka gartee ta hinaafaa qabdee kara qilleensaa galtee sirra dhuuftu irraa biloo godha takka naan jaalal takkaffaa duraati. Inni lammaffaan Oromoo yeroo ammaan tanaa tana mataan isiidhaatu dhukkubaanaa fi sirraan hangafe. Hamzaa Sheekh Jaabir saahiba kiyyaa jiraachuuf jira. Bitaan kiyya faranjii rabbiitii mirgi kiyyaa raba rabbiiti. Oromoo irraa fagaadheetiin jiraachuudha jira jechuudha. Maaliif jennaan kasilaa ati way barate jettee deemtu Koofiyaa Beenjaamin Naatinaa mataa gubbaa kaayateeti as taa'ee nama dhibbaan morma takka naan ji dhiifamaa fi dhiitamaas gaafachuun nan barbaachisu. Inni lammee isaadhaa hoolaatti qalanii raashadii mataa gubbaa kaayanii bilbila harkaa fuudhanii isaa fi bilbila illee waliin shooddaa'uun godhanii achi kaayuudha. Wanni isa barbaachisu maaliif jennaan darasaan darsii qaraate alif geenyaan ni dhamaatee saniitiitu
beekumsi xiqqaan akkumaan reebuun tana geessanitti hudduu quba nama kaayaadhaa jira. Hinaaffaadhaa bakka kana keessa jira. Guyyaa intalti takka rakkoo keessa jirtu ati dhayxee intala saniin siin fuudha jechuuniin rakkoo isiidhaa sanirra jaalachuu jechuudha. Ati buutee nama sadii wajjin wal mormii deemtee takkaa fi takka lama hawmanni siin jedhan ati sadii jechuun dhukkobe biroo qabdaa atuu mataan kee wal'aansa si feesisa. Kana waan taateef amma dubbii bakkaas garree qurxummiin bishaan afaanii qabna malee waan dubbannu hedduudha qabna jette Abu Sabraddiin lakkoofsa kiyya ni qabaa. Hamzaa Sheekaa lakkoofsa kiyya ni qabaa. Waan Raashadii waan gartee ittiin taa'u waan san osoo gargaarsan ta'in osoo maal hin ta'in rabbiin hoggaa sadaqaa kannattan jee harki mirgaa harka bitaadhaan harkin jee obboleessa keenya bira dhaabbannee suutat wallaannachuudha qabna. Namoota immoo arraan tana waan hin taane ilmiidhaan qaba je'ee nama dila kana dura taa'ee nama 1,400 irratti baxiraalummaatu kana godha jee minda kalalbaa biyassilal jawaab jee ati boru sii teessi. Boru siddi. Ulaada si dhodhooyti. Obsaa Yusuf guddaa keetis akkanumas taa'ee dhaqee kasii dubbatu laal. Obsa. Dhaggeeffadha. Maanarra murtayyaa bahu. Laki murre obsa. Adda fayyadamu jechaa fi. Gee amma haa Jamaal irraa isa tokkeeffaaf teessistamaan. Takkaa dubbadhu. Laki wal jalan dubbatinaadha. Namni biraa siniitu seenee sammuu dubbata Jamaal. Laazika reefus na harka qabdee koo takka carraa takka deekaatu. Awa Jamaal si qaban. Haa dubbatu dhis irra deemame. Lakki badoo hin dubbatin. Jamaal si jimee naas hin jeesu. Yaaboo hin dubbatin himee naas hin jee. Jamsi kiyyarii si bakka irra dabru jamsi. Carraa naa kan haa dubbadhu. Ayee dubbadhu Jamaal obsigaa dubbadhu. Miira keessatti hin gadi. Miira keessatti miiraanis haasa'utti hin jiru barreeffus miira keessa hin galle nama miiraan haasa'u si miti. Laal hanga ammaan tana namni qeequmsaa fi hoomintiin dubbatu hundi anarraa dubbatu jira. Amma obsaanis dubbii kinaayaa godheetu maanumarraa dhukkee kaasutti ture bareedaadha innis akka isa fakkaatee haa dubbatu. Laal naaf Mahammad Bayaawwaa wal dhabdee dhuunfaan qabnuun jeekalee isaa medheen gadduma mana masaa teenyee wal falmii waliin godhaa turre. Walii gallee wal dhabdee akka dhuunfaatti waan irra wal dhabne wasan irra wal dhabne barataa irra wal dhabne sin qabnuun jee. Ani waan akka Jamaalitti na fakkaateen dubbadde jarana namni dirqama akka kiyyatti dubbachuu qaban jeenaa mirga namaa dhiisaa jechuun yaani Hamzaanis akka isa fakkaate dubbata Jamaalis akka isa fakkaate dubbata laalanas biratti Mahammad Bayaanni dhukkubsatee hin wallaanaminii hin jenne anis haga naa mul'ate keessa yoo laala nama gaafii lamaan qaba Hamzaa sin gaafadha mee pilees namni biraa hin baratina Hamzaa sin gaafadha gaafii hin qaba Hamzaa sin gaafadhaan koblin namni biraa bilee hin baratina Hamzaa Mahammad Bayaanni dhukkubsatee jenneemi tole hanga ammaan tana TikTok irra banatee har'a ganama muuziqaa banatee itti ture san ni dhukkubsatee jenne haya amma namaa bira jiraa jenne inni dhukkubsatu jira nama san eenyuu yaameef tokko naa qabe gaafii naa qabe lammaffaa dhukkubsatu jira namni dhukkubsatu muuziqaa fi waan kaan akkami beekee itti yaadee akkas godhata. Obsa itti aantee dubbata. Intaanee obsaa dubbatee jechuudha. Adana gaafate dhiisaa bee awoo dhiisaa Jamaal. Hamzaa deebiin sirraa eeggadha. Yoo dhukkubsate inni dhukkubsatu jira nama san akkamiin yaammachuu dandee na dhukkubaa kootu jeeni raayii bira ture. Tokko gaafiin lammaffaadha ammoo waan itti banatu san inni nuuni dhukkubaa kun muuziqaa kun raayyaa kun quraana ta'u akkamiin beeka gaafiin haa deebise. Aboo akkamitti hin beekne jalqaba nama bira ture nama biraa isaa ture. Hamzaan gaafadhe ba. Inni Hamzaa keessaa obsaa gaafate. Awwanni na kofalchiisu jiru. Waani dilarreefu haasawaa turreerraa gaafii tan akkamiin deebi'ee haasa. Gurbaa tokko bira jira. Gurbaan san nama dawwaleeti nama dhaqqabsiisee gurbaan dhibaatu mana keessa nama 5 jira jechuun jiraasiin jechuun jira. Osoo kana dhageessu irra deebitee akkamiin namni dhufeefi. Bijara kan jabee isin laala. Gurbaa tokko bira ta'a. Gara formaataa deemaayyee gara formaataa. Deebisaan si deebitee? Hamza yeroo takka nimbu'a takka takka cabaa naannoo kan jedhamu. Akkamiin beekee eegi akkamiin beekee muuziqaa sanatti shitatee jechuun galee. Sin gaafa deebarii obsaa
لا 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 كان قافة خلوبي دبرة ديبسا ما باسو بيت ديس يوم ذاك جامد قابل ديس انا نقافة أبصر متورد انا نقافة Katana keessatti Hamza Hamza obsaan buutiin irra qabachuu fedha. Beekee akka inni jireenya kana guutuu mataa gubbaa baatutti arrabsuu namaan danda'a. Obsaa muudii akkasii dhiisi uummata kanaan kabaja malee Hamzaan gaafate. Hamza itti fufu. Ayyee mana keenuubani achittiin dhufee deebisaa sii deebisaa mana namoota gurguddaadhaa jirra. Gaafii lamadaatiin deebisaa fi obsaa piliis. Guyyaa tokko maraataa tokkootu qafiiratti waan hin beekurraa. Intalli takka teessee waa gurguratti akkana ta'e taa'u jirti. Maraataan laaleetuma bana harkatee intalarra utaale. Irratti manii irraa ka'uu dadhabe. Maraataan kun akkamiin intalti tun dhalaadhaa irratti utaalaa beeke osoo maraataa. Jamaal. Sammuu maraatee malee meeshaan hin maraanne. Obse. Jamaal yeeyi. Gaafii nama gaafatta. Jamaal yeeyi. هو لقي حاسس كم ديوتو ما دان كم Hamza gara furmaata deemaa jiru. أكجي أبو سبر الدين أبو سبر لا 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 حمزة ريوان تنا الباب رجل دولانيتي دولة غرغر سيامتي نما برجل دولة غرغر سيامتي Yes. وان جلوس دقيساني أما أرمونا كتير لقي نمنو كفين غلطو جامبو وبلاتي كنا نور كتيتي درنو أواجني ببلسو في من برات اللي نرتي ولا ربصو في خبرات اللي وايتشوني دي ساتي إيجا حاول لا نمو جنة حاول لا نمو بيكون لانسا عجيب فمو إيجا بسرو دينجي عجيب فمو تانا مو صلاة قمجي صلاتني اتيتشي أنا ولدنا أما أجن داغنا يو برد برتن برد برتن بريدان فكاتا كزك أيتي